Dubbisa deemtaa siin jedhe tokko isaatiin. Tokko dubbisa deemta. Ataan keessi nagaadha. Maal nuti bar macaafa keessan bar tokko dubbisa deemna bar. Sitti waan maal inni kanatti himtu maal natti himta saa? Asin dura bar kootu haasawee siin jedhee jennaan kompiitara huboo keettee odeessitee arrabsitee namira baatee bakkatee ittiin baatee. Macaafa kan kee keessa nama bakkatee baatee. Asin dura akkas godhee baatee. Har'a ammoo sun hin jiru wanna siin jedhe. Macaafa bee yalla akka fuula deemtuudha. Quraana mul'isaa, hadiisa mul'isaa akkasitti deemtaa jechuudha walii galatti. Dhaggeeffadhu. Amma sirra deebi'eesitti majjannoo koo. Isa gaafa sanaasi irran deebiin walii gallee jira kalaasam. Quraana hadiisa mul'isaa deemta. Wassalaam geessinee jirra. Dhaggeeffadham. Dhaggeeffadhu. Maal dhaggeeffadha isaa itti geessinee jirra siin jedha bar. Itti fufnu amma. Maal itti geessine? Isatti odeessitu miti. Isatti odeessitu miti kanan itti walii galu. Ejjennoo koon qaban. Ani isa kitaabni kee jedhu. Quraanni keessa sanada qaba. Maqaa qaba. Lakkoofsa ayataa qaba. Maqaa quraanichaa lakkoofsa irratti barreeffama wajjin sitti maanan deema. Garuu kitaaba sana dirqama asirratti banis deeggarsaaf dirqama hin qaban. Dhattee banatti ilaaluun gahee kedha. Dhumarratti immoo ilaa akkas jettee jirta. Dirqama qabdaa gurba. Akka gamturaa asii arabbabdee dubbistee na jalaa badde na jalaa baduu dibaan. Hin jiru wanni akkasiidha har'a. Har'a hin jiru gammee har'a jiru wanni akkasiidha. Akkasitti waan abbabdee dubbistee baduun hin jirtu. Amma kana bantee mul'ista guutuu isaa. Banaa deemtaa. Ati riiraa miti kanan sitti agarsiisutti jiru. Research based. Ati quraana nurraa qabdu isaan gurba. Qorannoo dhugaa allaan seexana ta'uu isaan sitti agarsiisuuf deemaa jira. Yaa goobas arraba dhiisiiti. Arraba dhiisiiti. Adaraa kan kee arraba dhiisiiti yeroo takka. Mari'achuu barbaade. Arraba irraa qulqulla. Arraba irraa bahi yeroo takka. Allahin seexana ta'uu amma marii jalqabna. Yeroo takka meeroo yeesiisaatiin deemee yeroo takka arraba dhiisme. Adaraa kan kee. Ragaa kitaaba keerratti hundaa'e. Adaraa kan kee arraba dhiisi. Kana. Garachuun jira. Arraba dhiisiiti yeroo takka. Yoo sitti tola ta'e taa'ina dhaggeeffatu. Dhumarratti. Mootii godhee jira saachee jiru. Kanaaf ragaa kennu yoo naan jetti siif kennuu nan danda'a. Yaa jamaa nuti balleesse isinummaa murteessaa yaa jamaa keenya. Gurbaan kun asin dura na bira dhufee mari'adha jedhee timbar kompiitara ufafoo qabee arrabsee ka'ee erga na bira fiigaa ittiin badeesi. Wallahi mana cufatee asin jilaa bade. Amma ni balleesse yaani tayyib waan nan jedhee waan biraatti miti macaafa quraana irraa mul'isaatiin deemtaa. Quraana irraa macaafa irraa quraana irraa hadiisa irraa mul'isaatiin deemtaa. Macaafa kan kee keessa siin seenu siin jedhe. Macaafa quraana irraa ragaa fi babee jennaan achiimuuti wal irraa Malah tuh mulisan deh, Quran apa nih serba batin mulisan deh. Sana dudarai, aku mal semar sana dudara mah tangke. Al semar karaba su karagal cuin kamu. Ya kurba Yesus dudar ya. Yesus kabar macam apa kita Yesus daka. Yesus daka dabar, mata daka dabar Yesus sih jadi macam ni kat. Tangguh dan zongka, Musa nak kena rukutet ini bisa dapat Yesus sih jadi macam. Amma sekarang saya nudah dia. Mewan raba kesah be mero tak kebe guru. Ada kan kira apa kisah? Yoti walinggal deh. Ya ada keti walinggal deh bakal di sini berajin asal. Ya jamaah, kalas nabi Kristan alam di berasa nanti orang takka. Walinggal undan deh nyebut bawa cini. Ragasi fangkel ustaz. Ragasi kan. Anin ini ragam di sana misalnya ini. Takka bodara sikap aja. Okay. Malu di sini wan sahaja wan sahaja. Anissa ni ustaz sudah dengan kalimat selama gosta. Pakai jadi itu mo. Si sudah ada Anissa kalah. Entah si sudah ada apa tu. Akam gua rasa cim.
Muti waleeti wanna gochuu jira. Bakka gooftaa kommasni jedhu eegdusin sodaate kana tokkoffaan arraba jalqabee lammaffaan ragaa fidee agarsiista laalla akka barbaadan lakkoofsa bichaa himee deema jedhee kana caalatti ni seeqadee moo sodaate bakkaadhiisa dirqama baatiin akka daadhe qabu saala waliin dhufannee jirra lammaffaan su jalqabee isiniin arrabsuu jalqabee kun jalqabina sodaa fitisni galee silaa osoo dandeeti rakkoon qabu ragaa tokko tokko isa agarsiisaa deema. Ana mootu wajjin marade ragaa tokko tokko agarsiisaanii deema. Tokko tokkoon keessa wanni ishee wajjin inni garuu agarsiisu sim jedhee masitti odeessee deemaa jedhe. Marii maal jedha malee? Inde? Maal jedha sayyuu qabadhuuti jedha. Sayyuu dhaggeeffadha namni isin jala jiru yoo gaastas dhaggeeffachuudhaaf barbaade meetii haa godhu haa godhu. Dhiisa namni nu jala jiru kiristaanuu kan isaa caalaa kan kenna geeffatu dhiisaa sen waan isin ajjabu jechuudha waan isin ajjabu inni maal jedhe jim jedhee qabadhuuti fudhadhuu deemi ragaa yoode wanta akkasiinsa waldaa keessa barsiisaa jira seemoo ijoolleen xiqqoo bira jira seemoo ragaa qabadhuuti deemi baalaan hin deemari achuu dhufanii Joon yoo beekumsa qabaatte Joon beekumsa qabda meeta ragaa geeyme arraba dhiisiti ragaa geeyte akka gootu meeta ragaa geeyte akka gootu mee namni guddaa seera namni guddaa caliin jedha mee namni guddaa gidduu keessa naa dubbatu bakka tibbeessu dubbadhu bakka Mee tibbeessoo murteessi rabbii jedhiiti ati. Waanti balleessee jira yoo dhaggeeffataa jiraadha waan biraa jenne tibbeessoo. Peenteedha murteessu cal jenne. Ayyee murteessi beeti. Tibbeessoo. Murteessi beeti. Bakki sagaleen keessan bira dhaga'amaa? Inni dhaga'ama. Dubbadhu mee. Okay. Actually, an refuma sene nargame jenna sene detaili. Sagaleen nu filadde bisara. Yoo amma seente yaada jiru asitti himu kan jara lamaaniyyuu. Yaada jara lamaan asitti. Osaa Faransee isin lamaan haasa'ame handhiisee jira. Can jira ittiin hima yaada keessa lamaanu joon akka jedhe mariidhaan dhufee waa'ee islaamummaa qofarraa haasofna waa'ee allaarraa waanuma sitti mee qofan sitti maa ati lakkoofsuma qabadhu deemiti manatti gali dubbifadhu jedheen. Ustaaza wal immoo lakki akkasumatti marii dhufte. Me fana na dubbatu bai ta kun sinage fadde inni la ajira kin bode dukke ko yaada ko simu san nagara John isa dhaggeeffataarta isa dhaggeeffadhuuti natti deebi'e sidage fatar isan jedhisi jedheeraan ayyee na dhaggeeffataa jirta yoo ta'e tibbeessoo atis marii gochaa turteetta marii gochaa yeroo turteetti baabiliirraa yeroo gochaa turteetti kitaabni qulqulluun wangeela akkasii boqonnaa akkasirratti akkas jedhaa jetteeti yaadota marii si ta'an macaafa qulqulluurraa walitti qabattee qixeeffatteeti kan ati dubbattu. Yoo ragaa kitaaba qulqulluun latti yoo qabaatte si jechuudha marii hundi kamiyyuu. Yes. Kuni maalidha marii seeruma qabeessaadha. Namni immoo kutaa ati kenniteef maqaa kitaaba sanaa qabatee boqonnaa isaa qabatee lakkoofsa isaa qabatee dubbifataa deema. Dhaqee dubbifatee wanti ati dubbatte sun sobaa dogoggora yookaan siin jedhu ta'ee kutaan ati kennite soba akkas hin jedhu. Yookiis immoo iddoo akkasirratti information doggoraa kenniteetta banii nu dubbisii jedha. Kanaan alatti garuu amma tamma fakkeenyaaf marii tokko gaafa fayyadamtu kitaabota riferaansii yoo xiqqaate kitaabota 10 wal fayyadamuu qabda. Ati ni dandeessaa jechuudha. Kitaabota 10 sana iddoo tokkotti walitti qabdee mariidhaaf yeroo qaatu. Iddoo tokkotti walitti qabdee marii daqiiqaa 5 keessatti kitaaba sana banaa deemtamoo yaada kitaaba sanaa riferaansii kennitee fi yaada kitaaba sanaa dubbataa deemta. Atumtu murteessine kanama balate.
maybe fakkeenyaaf macaafa qulqulluu irratti yeroo na gaafatanii yeroo quotation isaa caqasuu qabu yeroo quotation isaan caqasan yookaan immoo specifically iddoo isaa yaada jedhu fakkeenyaaf yaada sila waan hedduu mari'ataa turre fakkeenyaaf yeroo atiin information garagaraa kennaa turte ragaan bakka kana akkana jedha. Ragaa isaa lakkoofsa gana wanti kun kana jedha lakkoofsa gana bifa akkasii yoo dhiyaate I think proof godhuufillee disproof godhuufillee fayyada jedhee yaada. Fakkeenyaaf amma macaafa qulqulluu gaafa awwal deemaa ture kana jedhee inni conclusion kennaa conclusion jedha specifically iddoo san naqee iddoo sun kan jechuu barbaade kana malee kati jedhaa turte kan jechuu barbaade ati jedharan kanaaf ammallee ka isaanitti illee probably jedhee kana yaadu ragaa fuulli kun bakka kanatti kana jedha ragaa isaa kunooti bakki kun kana jedha ragaan isaa kunooti waan san irratti an wanti kana jedhee evidence kana conclusion kan kaatiin keetta inni amma akka itti fudhachuu barbaadetti lakki kun kana jechuu barbaade ka fedhu barbaade yoo jedhe ata kana jechuu barbaade ka jedhu ammoo kana akkas jedhanii gargar galan so I think evidence waliin kennaa yaada isaallee react isaallee mee takka debbeso yaada kiyyallee osoo dhageeffattee gaariidha. yaa isumaaf deemsaa itti fufeetillee yaa takriban mucaa gurbaa kana wajjin yeroo lama mari'adhee jira sin dura yeroo lamaan guyyaa tokko waa hedduu dubbatee waa 11 yaada dhagamma wallahi luukiin irratti barreessa sun hagamaa jiraatti fakkaata bakka inni jiru waa wallaalu malee waa 11 dubbatee kijibaan gammeen adeebisee mana faarisii gaafsan faarisii Islaama reefu qabatee natti fakkaata gaafsanii waggaa tokko caallee jirra gadi buufatee tumaan networking kee hojjetaan jiru jedhee badeechi. Okay jedhe. Sammoodhaan ammoo waan Allah irra mari'achuu barbaadee viidiyoo waraabee. Taphee qeebaleef jedhee osoo namni hundi gurbaan kun himatee mariidhaaf hin tolu sunaan jedhan qeebaleef. Okay jedhe. Waggoodhaa inni ragaa mul'isee jedheen kompeetara ofoo kaa'e tarararararara hunda haasawee erga sanii xumuraarratti wagguu si gaafadha jedhuun arraba jee gali gaafa arraba eegalu macaafa keessa gaafa seenanii waan tokko jalqabu macaafa keessa tana buuteessaadha tana buuteen achumaan badde jechuudha. Sigaltee sabaa kanaaf jecha maal jedheenan namni ragaa fidate fakkeenyaaf amma nuti quraana karaane fidan fakkeenyaaf amma wagguu quraana keessa fidan alif laam miim daalikal kitaab arabi waan beeknu quraana illee waan beeknu rabbiin akkana jedha jennaan inni ammoo tana jechuu hin danda'u osoo kana jechuu danda'e fakkeenya macaafa irraa wagguu fidan nuti lakkoofsa kana irratti akkana jedha jennee jecha akkana jedha jennee fidan inni ammoo san jechuu hin danda'u sen jechuu danda'e bar takka ingiliffaan dubbisee osoo deebisuu danda'e dubbachuu danda'e takka ammoo arabiffaan dubbisee osoo dubbachuu danda'e takka ammoo laal oromiffaanuu hiika oromiffaadhaa qabatee sammuutti osoo dubbachuu danda'e akka nuti qabannee itti naasuu nuusaa waan ta'u laakiin kun akkasii haasa'uu dhabe fakkeenyaaf lakkoofsa kanaa irratti rabbiin akkana jedhee jira waan qur'aan hin jenne asiin dura maal jedhee dubbachaa ture Pilati fi Uzza Manaat kan jedhamu sun intala rabbii jedhee jira quraani jedhe eessa jira ijoollee kiristaana sobuu malee waan biraadhaan jiru quraana baaniiti dubbisi gaafa jedhani tana buusteessaadha yeroo lamaas yeroo baay'ee jala badeetiin be kanaafuu amma wanni jechuun hin jiru gabaabbinna si gabaabsabe Quraana ragaa walitti qabadhee jiraa jedhe. Yoo googilee walitti qabatee hin jiraan yoo ofiisaatti walitti qabatee hin jira walitti qabatee jiraate ragaa walitti qabate sanaa mul'isu. Ragaa walitti qaban lakkoofsa walitti hin qaban dura ragaa hogguu walitti qaban lakkoofsa walitti hin qaban. Sigatee faayilli fakkeenya faayila usaafaraan qopheessee jira. Usaafaraan immoo mul'isee dhiina usaafaraan itti mul'isame faayila akkatti qopheessan. Faayila hogguu qopheeffattu ati macaafallee screenshot gootee takka barreeffama achi keessa koppii gootee faayila akkasii qopheeffatta malee lakkoofsa barreeffataatiin hin deemu. Lakkoofsa barreeffataa yaada kan keetti barreeffataatiin hin deemu. Faayila hogguu qopheeffatan akkasii. Kanaafuu mul'isaatiin haa deemu
jechuun hin jiran. Mul'isaa deemi. Kun Omari taasee nuti mul'isaa deemi adaraa kan kee. Yaada keessan hubadhe koi ustaaz awwal yaada keessan amma hubadhe isin ka jedhaatan amma awwal waan inni jedhan reef naa galee malee yaada inni naan jedhaa adda waan barraa'u nu mudhisiidha. Eewa. Ani koo waan barraa'u nu mudhisiidha. Joon ammoo ka jedhaaru an quotation isii kennaa deema. Ma atu dhaqee ilaalladhu akkasii mire Araarsee kan ani ti araarsee an quotation isii kennaa atu dhaqee ilaalladhudha joon ka jedhaatu akkasii mire sanbata Lakkoofsa si Maarinu godhem daftaraaf quotation ko fayyuu ni tibbeesu. Dhagaa jirta yoo ta'e. ayyaa awa farhaamee qoyyadde isaati kun ustaazii hin jira isaaree John waan jedhaaruan John waan an jedhaanuu si kennaa atammoo dhagaa dubbifadhu an jedhaatuma deema tarii sa'aatiif jedhaa ta'uu danda'a mee isallee nu banna qoy sa'aatiif akka zerachaa jira an lakkoofsa si kennaa deema ati dhaqee dubbifadhu manatti galii dina jira sa'aatiin qabu asirraayi. qoy akkas ta'uu danda'a. Kriptoo qalama. Tibbi kanaan argaa badee jira tibbi so. John jiraan Ani gatii ustaazaa barreessu bakka skriptoo qalama fudhadhaa koottaa de waan ta'eef baraa qoy irra bagne ati gabaa ofiisin soo qindatti makin qoy. Wallahi kolfan akka malee na kolfisiisee jiru. Maal jenna reejo? Viidiyoo kun cufadhe naanna didee joo akkamitti cufadha yaa akhi laa ilaha illallah. Fitaashi hin baana dafaa fitaati hin baana. Mari'atan ishii tibbee sun waraarsa rabbi dhugaa rabbi mari'ate waati jette irratti haa murtaa'u rakkoo tokko qabu garuu haqaa murteessi. Baraa qoy ofiisin soo qindatti makaa ta'u ati qoy ati soo qindatti makaa ta'u awwan ati soo qindatti makaa ta'u awwan. John xumurattee tarii neetwork si jeeqaa fakkaata. John xumurattee Jira sagaleen kiyya. Abang kabadhu tayo. deemin jira tarii. Dudduudi akkam goone tibbeessu mirga dubbachuu hin qabnu. Immareechuu jira na fakkaate mee amalatee deebume. Badee jira saniif amma neetworkiin uffattu hin jedhe malee amma neetworkiin uffattu sasa wal skriptoo qalama fudhadha. Eeshi qalama fi daftara illee fudhachuu jira qo'ame. Luki